Wanti harka ofii keessa jiru waan salphaa namatti fakkaata. Garuu salphaa miti. Wanta gatii jabeessi wanta harka kee keessa jiru. Wanta harka namaarra jiru yoo ta'e nama harkatti abdachuun iyyuu ulfaataadha. Egaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani nagaa kooti, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nagaa kootti aansuutiin har'aa waa tokko isinii qooduu barbaadeen jechuudha. Ogummaan baay'ee barbaachisa jechuudha. Wantoonni harka keenyaan ofii keenyatiin hojjetannu amma nu harka jirutti amma beeknutti waan salphaa nutti fakkaatan jechuudha. Waanuma xiqqoo kana garuu gabaarratti yoo harka keenya keessa jiru waan xiqqoo fakkaata garuu waan guddaadha. Ogummaan waan hedduutti nama gargaara jechuudha. Ogummaa ofiitiin namoonni madda galii isaanii godhatanii hojiilee garaagaraa hojjetaniitu akkasittiin jireenya isaanii kan godhatanillee ni jiru. Akkasuma immoo mana ofiitii jechuudha. Geexii miidhagina mana ofiitiif kan ta'an baay'eetu jiru jechuudha. Wanti kun maraba jedhama. Sinii bunaa jala buusu ofiifan hojjedhe akkuma argitan jechuudha. Baay'ee guddiidha suuqirratti yeroo ammaa kanatti argitanii. Suuqirratti isa kanadhaan kumaaf waan ta'e himatu. Inni kun kan xiqqaa jedhee jira. Yaa keessasaa xiqquma diizaayinii wayiitti goggodhanii maraba sanarratti 600-700 himatu jechuudha. Anis immoo ogummaa kana duraan hin qaban ture akka carraa namatu bituudhaaf turanii achiin suuqii gaafan deemutti baay'ee fokkisaa tokko akka kanayyuu miti kuni kirriinsaa adii fi magariisaan guuteetu jira jechuudha. Xiqqi jedhee qaawwa tokkoon argitanii kanarraa waraqata gubbaarra salloggoomameetu jira. Gaafa deemu 650 jedhan jechuudha. Hindi baay'ee tokkoon na hiini achiin booddee kirrii bitinatudha jedheeni nama sana kirrii bichisiisee akkasittiin miidhagsee dhaheef jechuudha. Erga dhaheetii anumatuyyuu baay'ee natti miidhageetu jira. Akkas fakkaata isiniin jechuuti jaalladhaa. Birrii 650 kaa jechuun isa kanayyuu miti inni kun kirriin guutee jira. Diizaayiniin isaa xiqqi jedhee jira jechuudha. Inni suni diizaayinii xiqqoo wayii keessatti xabbaru beektu. Asitti immoo obboleessa kootu fidi jedheen irraa fuudhee dhahatu jira jechuudha. Akkasittiin guutee dhaheef jechuudha. Kunoo diizaayinii akkasii bifa magariisa argatti baasee booda adiidhaan booda isaa keessa inni jira jechuudha. Baay'ee bareeda bittaayu. Kanadhaa isiniin jedhaa gabaarratti argitan wanti ija nama guutu hin jiruuni garuu gatiin immoo baay'eesus samsanitti himuu hin danda'u jechuudha. Qaala'ee jira isiniin jedha. Kana fakkaata namoonni barbaadan haa jechuu dandeessu. Kanaafiyyuu kana fakkaata isiniin jedha. Kana marabii afaniitu isinii rakkabootii isaa irra kaa'anii jechuudha. Baay'ee bareeda bittaayu hunduma achirratti waraabne maleedha. Akkas isiniin jedha namoonni barbaadan haa jechuu dandeessu. Hojjechuudhaaf qophiitti jirra isiniin jedha. Kanarraa kanaaf immoo ogummaa qabdanitti boonaa isiniin jechuu barbaadanii baay'ee galatooma.